Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Egaa har'a keessummaa jabaa tokkoon bukkeetti affeerradhee jira. Egaa keessummaa kana baay'een keessan akka isin beektan shakkiin qabu. Faarfataa isin baay'ee jaallattan faarfannaa isaa itti dhaggeeffachaa guddatan faarfataa Dirribaa Dinquu na bukkeetti argamee jira jechuudha. Waanuma isin baay'ee beektaniif baay'ee waan jaallattaniif an dura dubbadhe. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdane. Hayyegaa waamicha keenya dhageessee asitti argamuu keef guddaa Waaqayyootti gammannee jirra. Egaa gidduu kana social media irratti namoonni baay'een keessan maaliif faarfataan Dirribaa Dinquu faarfannaa waa'ee remixii ilaalchisee maaliif ifa gochuu hin barbaanne moo maaliif nuun affeertu jechuudhaan karaa koomentii garaagaraa argaa turre. Anis faarfataa kana bilbilee bakka kanatti argadheen jira. Maaltu ta'ee maaltu uumame isa kanaaf immoo faarfataan Dirribaa Dinquu yaada akkamii qaba waa'ee faarfannaa kana ilaalchisee kan jedhuuf bakka kanatti affeereen jira jechuudha. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Faarfataan Dirribaa Dinquu yaada hin kennine akkasumas faarfannaa kana isatu remix godhee eeyyameef immoo akkamitti faarfannaan kun akkas ta'uu danda'e kan jedhuuf yaada utuu daawwattoota keenyaaf maal jettaati? Egaa argaan ture koomentii namootaas dubbisaan ture isarra darbee immoo yaada namoonni tokko illee bilbilaan naquun naman isa kana ilaalaan ture dhagaan ture. Garuu yeroodhaaf callisoo filadheera. Maaliifi wanti kun yeroo ammaa kana baay'atee jira. Iddoo hundaatti remixiin kun baay'atee jira. Haa ta'uyyuu malee remix kan jedhamu kun waan bareechinee baasnu wayii nutti fakkaate yeroo baay'ee baballeessaa akka jirrudha kanan ilaalaa jiru. Faarfannaa akka duwwaa otoo hin ta'in faarfannaa namoota baay'ee irratti wanti kun hojjetamaa kan jiru. Kan kummoo siriisaa hundee isaatu bade. Hundee isaatu bade gaafan siin jedhu. Faarfannichi guutumaan guutuutti mucaan kun kan ishiin hojjette gaafan taa'ee ilaalu mataan koo gaddeera. Maaliifi qabiyyeen faarfannichaa badeera walumaa galasaatti. Otoo live worship kan jedhamu jira amma. Studio galtee akkasumatti kanatti piyaanoodhaan hojjettee baastu kun waaqeffannaadha rakkoo tokko of keessaa hin qabu. Garuu ati studio galtee hojii kootettee teessee qo'attee waa hunduma isaa gootee muuziqaa hojjisiistee viidiyoo hojjisiistee faarfannaa gootee gaafa baastu baay'ee nama qaanessa. Dhugaa dubbachuudhaaf ana caalaa sabni kun baay'ee waa'ee isaa ilaalee dubbachaa tureera koomentii irrattis akkuma dubbisaa turte. Ani abbaa faarfannaati ofiin jechuu danda'u. Abbaan faarfannaa Waaqayyoodha. Akka qaama lammaffaatti ayyaana Waaqayyoo kennu kana garuu Waaqayyo irraa fudheera. Ayyaana kana gaafan fuudhuu qaamni sadaffaan immoo dhufee waanumatti fakkaate gochuun yakkadha. Hin barbaachisu jechuudha. Faarfannaan kan Waaqayyooti jennee waanuma barbaanne gochuu hin dandeenyu. Waa'ee muuziqaa ammayyeessuu gara muuziqaa ammayyeessuu namoonni baay'een koomentii isaanii irratti isa kanadha. Muuziqaa ammayyeessuun akkuma jirutti ta'ee namni ammayyaa'u jibbu hin jiru. Namni ammayyaa'u hundumtuu ammayyaa'u hin jaallata. Obboleettiin kun eeyyama keedhaan faarfannaa kana Tizitaa Maayinerii kana hojjetamu taasifte moo isa kana mee daawwattoota keenyaaf ifa godhe? Dhugaa dubbachuudhaaf bilbilli wayinaa bilbilamee ture. Ani Naqamteerraan jiraadha kan jedhu obboleettiin kun naa dawwaltee turte. Garuu yeroo ishiin naa bilbiltu jecha tokko ittiin jedheera. Waan boruu yaada ishii kennitudha jechuudha. Faarfannaa kee kana baay'een jaalladha waan ta'eef hojjechuun barbaadee jettee hojjechuu hin dandeessu. Faarfannaa namni tokko faarfatee hawaasaaf dhiyeesse lammaffaa deebitee hojjettee hawaasaaf dhiyeessuun maaliif barbaachise jedhee gaafan kaasu. Idduma jirtutti dhaabiin jedhee mideetilii bakka. Malee hojjedhu hin jenneeni. Jennaan maal deebiin ishiin naa deebiste wacii guddaan itti ba'eera. Kanaafuu gatii guddaan waan itti ba'eef kana booda dhaabachuu hin danda'u. Ndawum namni na hojjechiisaa jiru kuni fedha akkasiin qabu fedha dhaabuu jette. Jennaan anoo maa gochuu waa hin dandeenyeef wantichi already xumuramaadha yeroo ishiin naa bilbiltu. Oodiyoon isaa hojjetame, kilippiin isaa hojjetame. Xumuramaadha waan ta'eef gaafin ishiidhaaf deebiin ishiidhaaf deebisu hin turre jechuudha. Nan callise garuun jedheen waan isa dhibu keessaa booddee miidhamuun keenafu. Anamma waan kana tokko barreessine nama tokko marratti iyyuu koomentii hin goone nan callise. Maaliif booddee miidhamuun keenoolu dhugummaa isaa hawaasni kun beeka. Faarfannichi amma
uummanni akka ittiin eebbifamaa ture amma waldaan kiristaanaa akka ittiin waaqeffachaa ture dhibbaan dhibba beekamaadha. Ana caalaa uummata kanatti iyyaa ture faarfannaan kun hin badee wayyoo jechaa ture uummanni. Amma garuu uummanni dirqama waan maaliif hin dubbattu jedhanii fan dubbachuu filadhe malee wantichi hiikaadhuma yoo hin qabu anaaf maaliif mucaan kun itti fakkaatee hojjetteetti baay'isawee mucayyoon kun kophaa ishee miti faarfannaa kana kan isheen hojjette ogummaa isaa yoo isa kana irratti ilaalle jechuudha. Namni istiidiyoo muuziqaa hojjete jira kaameeraa maaniin jira isaan kana dabalatanii walii galaniitu faarfannichi kan hojjetame. Mucaan kun mucaa ijoollee xiqqoodha gaafan ilaalu kophaa ishee kana hundumaa hojjette jedhee yaadu deebi'ee qarshii mataa isheetiin hojjettes jedhee yaadu namoonni kana ishii duukaa hiriiranii isa kana godhan yookiis hojii kana hojjisiisan mataan isaanii warra waan kana balleessuu irratti hirmaatan jedhee yaadan kanaaf eeyyama koo maleedha asiin jechuu barbaadeen. Hayyeegaa daawwattoota keenya baay'ee waan nama ajaa'ibudha haa ta'u malee faarfannaan obboleessa keenya Dirribaa Dinquu badeeramoo hin banne isa jedhuufi koomentii irratti sinumaaf dhiifna mucayyoon kun dhugaa dubbachuuf qooqa bareedaa qabdi hin faarfatti baay'ee qooqni ishee baay'ee bareedaadha namatti tola wanti isheen faarfatte tizitaa maayiner isa jedhamu kanadha yeroo baay'ee afaan oromoo irratti namoonni ittiin fayyadaman malee namoonni ogeessa muuziqaa ta'anii namoonni waa'ee muuziqaa beekan baay'een isaanii beeku waa'ee tizitaa maayinerii kana haa ta'uyyuu malee faarfannaan ati faarfatte garuu tizitaa maayinerii miti gaafa dhaqee faarfannaan kun akkas ta'u dhaloota keessaa akka inni jibbamu taasisa. Kanaaf obboleettii kanarratti viidiyoon baay'ee akka hojjetamu ta'ee jechuudha. Kanaaf obboleettiin kunis isa kanarratti yaada maal qabdi dirqiidhaan akkasumatti hojjette moo namoota akkas hojjechiise moo isa jedhuufi obboleettii keenya Waaqayyo gargaaree argachuu yaalla. Haa ta'u malee wanti ati asumarraan immoo daawwattoota keenyaaf koomentii garaagaraa irratti namoonni baay'een isaanii gaariidha hin ta'a rakkoon qabu kan jedhan hin jiru. Isa kanaaf yaada yoo qabaatte asirrattis. Haa ta'u gaariidha anis gaarummaan isaan jibbu. Faarfannaa namoota hedduu faarfataan baay'eedha Waaqayyo kan nuu kenne. Waldaa kiristaanaa keessatti baay'atanii jiru Waaqayyoof haa galatu. Faarfannaa isaanii live worship godhanii namoonni itti waaqeffatan jiru. Namni guyyaa tokko maaliif kana gootan jedhee beeku hin jiru. Hamma garuu wanti godhamaa jiru abbaa faarfannichaa walumaa gala isaa dhabamsiisu jedhamti. Irratti hojjechuu. Fakkeenyaaf yoon taa'ee yaadu faarfannaa namoota tokko tokko gaafa hojjetame faarfannaa kanaan dura ati hojjettee hawaasaaf dhiyeessite lammaffaa ati immoo namni biraan immoo deebi'ee hojjetee haala addaatiin uummataaf gaafa dhiyeessu fooyya'umsi isaa maalinni namichi sirriitiin hojjenne anatu irra hojjete jechuudha moo inni silaan taane anatu sirreessa jechuudha moo ergaan isaa sun sirrii miti amma ana biratti ergaan isaa sirrata jechuudha moo hiikuma hin qabu kun baay'ee. Hiikuma hin qabu. Faarfannicha jaallatee namichi nan faarfadha jennaani live worshipiidhaan faarfachuu danda'a. Abiyyee waan sanaa garuu jijjiiruu yakka ammas. Kanaaf jecha ammayyuu ergaananii namoota akkas godhaniif yookiis faarfannaa namaa kiliippii godhanii oodiyoo isaa hojjetanii haaraa godhanii baasaniif ergaananii qabu. Obboloota koo faarfannaa mataa keessanii irratti hojjedhaa. Kan namaa kanuma namaati gurra hawaasaa keessa jira hawaasni dhugaa ba'a waa'ee kanaaf jechaadha. Kan mataa keessanii irratti jilbiinfadhaa Waaqayyo sooressa Waaqayyo nu dhalchee sin hin guddifanne sagalee bareedaa qabaachuun faarfataa sin godhu. Kanaaf Waaqayyorraa yoo jilbiinfatte Waaqayyo faarfannaa haaraa sii kenna amma mucayyoon kun taa'ee gaafa ilaalu sagaleen ishii baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee. Faarfannaa mataa ishii irratti otoo hojjette mucayyoon kun ammam bu'aa qabeettii akka taatu natti mul'ata. Kanaaf faarfannaa mataa keessanii irratti hojjette namaa rakkoo hin qabu. Faarfannaa namaa immoo qabiyyee isaa jijjiiruu baattanii iskeelii isaa jijjiiruu baattanii akka namichi sun faarfateetti live worship gootanii yoo baaftan kun rakkoo biraan qabu. Garuu walumaa gala isaatti jijjiirtee gaafa baasteen hawaasni kun dhugummaa isaa argee iyyaa jira miti amma. Ani dubbadhu naan jennaan akkas baheen dubbachaa jira ammani. Dubbadhu waan hin jedhameef garuu. Hawaasni immoo dhugummaa kana waan beekuuf dhibbaan dhibba iyyaa ture faarfannaan kun hin badee akka nuti hin dhageenye ittiin eebbifamnee fi akkaataa nama ittiin bahe guddiidha maalii jedhee uummanni ammayyuutti
sammuu namaa keessatti waa'een nama sanaa badaa ta'e argamuu qabu jechaadha waa'ee faarfannaa namaatiif. Kanaaf dhalootumtuu maaliif faarfannaa namaa wajjin dadhabaa? Gaaffii akkasitti toosa kana. Maaliif kan mataasaa Waaqayyo irraa fuudhee yoo Waaqayyo isa gargaare dhiyeessuudha malee kan namaa wajjin maaliif dadhabdaati? Utuu Waaqayyo harka isaa guutee qabu maaliif faarfannaa namaa wajjin cinqamta? Kanaaf isa kana ergaan koo dhibbaan namoota waan akkasii rakkoon qabu kuni muuziqaa beekuu dadhabuudha namoonni jedhanii kaasanis jiru. Muuziqaa beekuu dadhabuuni tarii dhuguma nuyi amma muuziqaa beekuu dhiisuu dandeenya. Isin immoo warri beektan immoo hin beektu. Garuu faarfannaa namaa dhiisaatti kanuma keessan irratti hojjedhaa jenna. Ergaan keenya kana. Hayya asumarraan wanti nani otoo sin gaafatiin darbu Waaqayyo si haa eebbisu baay'ee nama ajaa'iba. Faarfannaan kan Waaqayyooti yeroo jedhanfaa jira amma sirriidha kan Waaqayyooti. Ati isa kanarratti amma maal jetta faarfannaan kan Waaqayyooti abbumti fe'eyyootu faarfate rakkoon qabu. Yeroo jedhamu jira sirriidha waaqeffannoo faarfannu garuu istiidiyoo deemanii itti dadhabanii faarfannaa namaadhaan baajeta hamma kana itti baasanii hojjetanii dhaloota bira geessisuu isa kanarratti maal jetta? Dhugaadha faarfannaan abbaan faarfannaa Waaqayyoodha. Qaamni Waaqayyo irraa fuudhee hawaasa kanaaf dhiyeesse sun immoo jira qaama lammaffaadhaan immoo. Anammaa faarfannaa lafan dhufeen beekaa Waaqayyotu fide. Ani immoo nan fuudhe abbaa ergaa kana Waaqayyo irraa fuudhe. Ani immoo fuudheen sabatti dabarse. Qaamni sadaffaan fuudhee sabattan dabarse immoo maayidha inni eenyudha inni immoo. Kanaaf namichi ergaa Waaqayyo irraa fuudhee sabatti dabarse sabni dhagayeera ameen jedhee fudhateera. Inni kan biraan immoo qo'immoon immoo karaa biraan isuma kana fooyyessee maaliif barbaachise inni kun? Abbaan faarfannaa dhugaadha Waaqayyoodha. Kan itti kenname eenyudha? Abbaa faarfannaa hojjetee sabaaf dhiyeesse sanadha. Qaamni sadaffaan hin barbaachisu ammoo kanadha yaadu jiru. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa daawwattoota keenya wanti jedhamaa jiru waa'ee faarfannaa riimiksii irratti wanti bareedaan utuu faarfannaa kana akkas hin jallisiini dhaloota bira yoo ga'e rakkinayyuu hin qabu yoo bareedee dhaloota bira ga'e garuu dhaloota bira akkaataan itti dhaloota bira ga'aa jiru baay'ee daandii gadhiisaa jira. Kanaaf dhaloonni faarfannaa mataa isaatiin utuu as bahee kan jedhudha jechuudha. Faarfannaa mataa isaatiin utuu bahee an dhugaa dubbachuudhaaf sagalee amma dhaloonni kun qabu baay'ee tokko na ajaa'ibsiifadha. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyoo dhaloota kana eebbiseera. Dhaloonni kun garuu maal akka ta'e beektaa? Ofirratti hojjechuu hin dandeenye. Hirkatee deemuu barbaada malee of ta'ee deemuu hin barbaadu. Maali ani ka'ee baacaa ta'uu hin danda'u irra. Ani ka'ee Amaanu'eeliin ta'uu hin danda'u. Ani ka'ee yaaddisuu ta'uu hin danda'u. Ani eenyudha? Ani darbaadha bakka. Kanaaf ati qooda waan namaa asitti qabattee baatu kan Waaqayyoo waaqarraa sii kenne tokko qabattee yoo baate kun bu'aadha. Isa Waaqayyoo fidee namaa kennee namni immoo gabaarratti baasu kana ati yoo anaa wajjin waaqeffatte baay'ee waan sitti tole faarfannichi anaa wajjin yoo waaqeffatte live worship gootee yoo baafte baay'ee dhumanitti tola namoota baay'ee isaanii hojjetanii waan ta'eef argeera. Inni kun mormii hin qabu kaaseeta gootee baasuun garuu kilippii gootee baasuun garuu haaraa kan biraa gootee baasuu yakka. Akka kotti. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf kan biraanii asuma faarfannaa koorratti kan gidduudhuma kan ammoo kan uumame tokko immoo jira. Isa sana otoon taa'ee ajaa'ibsiifadhu isa kan ammoo namoonni fidanii irratti erganii baay'isuus. Baay'ee isa dura malee kan biraa jechuudha. Kan biraa. Jecha isaatu gargar immoo faarfannaa sanatu jallate maaltu ta'e inni kun immoo faarfannaa akkamiidha laata? Har'as galata jedheen boris nattaaraadhuma dabaleensiif dabala abbaa koo kan hin qabutu kanumaadha faarfannichi. Garuu isheenis maal jetteeti kan isheen faarfattu? Har'as galata jedheen boris nattaarrabu maa itti harrabu maal? Baay'ee nama ajaa'iba kunis jira jechuudha. Dhaggeeffadhu mee ilaalimee. Hayyee gastii faarfannaa isaa dura faarfannaan kun ba'ee jira. Jira. Amma immoo akka ishiin illee akka laayiviitti hojjette. Mucaan kun gaafa ilaalu jecha ishiirraa gaafa ilaalu waan afaan Oromoo beektu natti hin fakkaatu baay'ee. Namni ishiidhaaf laayivii kana hojjete yookiis akka hojjetamu godhe kuni afaan Oromoo beekuu qaba yookiin namni istiidiyoo keessa hojjetu kun jechuudha. Jechi kun sirriidhaa mee dhaggeeffadhu jechuu qaba. Intalli kun baay'ee sagaleen ishee ajaa'iba. Ishuma kan baacaa remix goote kana jechuudha. Waggaa 38 guutuu seedu kana. Ishumatu hojjete isa kanas. Garuu jechisaa si qaanessa dhaggeeffatte. Ati yoo dhaggeeffadhu ilaali.
dhaggeeffannee yoo walitti deebinaa qoyme. Mee faarfannicha dhaggeeffannee walitti deebinaa turtiin keessan nu waliin. Har'as galata jedhee boruus na tarreewuma. Dabalee siif dabala baakuu kana malee beeku kan biraa. Har'as galata jedhee boruus na tarreewuma. Dabalee siif dabala baakuu kana malee beeku kan biraa. Olma keetu narra darbee keessi koo namooti nani yaanan callisiisu yookaan nan salphatu. Har'as galata jedheen boris na taradoma dabalee siif dabala baakuu kan hin qabutu kanuma. Har'as galata jedheen boris na taradoma dabalee siif dabala baakuu kan hin qabutu kanuma. Olma keetu narra darbee keessa koo namooti nani yaanan callisiisu yookaan nan salphatu. Dhugaa dubbachuuf jechicha seeraan dhaggeeffachuu si gaafata. Gaafa waa tokko hojjettu irra deddeebitee jechi kun maal jechuusaadha. Afaan hin dhageessu miti amma fakkeenyaaf mucaan kun afaan hin dhageessu jennu jechi kun sirriidha. Akkaataan itti fayyadame kun sirriidha jettee koomentiilee nama gaafachuun barbaachisaadha nama ishii bukkeetii afaan Oromoo danda'u. Kanaa ala ati waan kana miidiyaadhaaf hojjetta waan ta'eef miidiyaa irratti gaafa gahu hawaasa hedduutu ilaala waan ta'eef qaaniidha. Har'as galata jedheen boris natti arrabuma jechuun kuni in ulfaata akka godhu. Har'as galata jedheen boris natti arrabuma. Kuni amma jechootuma saallee seeraan sirreessanii kan hojjechuu hin dandeenye faarfannaa namaa balleessuun kuni baay'ee gaarii miti jedheen ergaa koo isaaniif dabarsuu barbaada. Asumaan ijoollee kana lammanii maal jechuun barbaada. Dhugaadha Waaqayyoo isin kaaseera. Sagaleen keessan sagalee ajaa'ibaa baattanii jirtu. Akkasuma faarfannaa kootiin ala faarfannaa biraallee kan hojjettan baay'een keessan jirtu. Akkaataa ajaa'ibaatti immoo namoonni dhiyeessitanii namoota jechisiisanillee jirtu. Waaqayyoo sanaa eebbisu dhugaa dubbachuudhaaf garuu qabiyyee faarfannaan balleessinaa dha Waaqayyoo hin barbaachisu bakkaanni kuni. Qabiyyee faarfannaa namaan balleessinaa. Faarfannaan kan Waaqayyootis jettanii waan barbaadan hin godhinaa. Abbaan faarfannaa waaqarra yoo jiraate inni lammaffaan inni itti kenname sun itti dhaga'amuu danda'a. Ergicha kan fuudhee abbaa qaba waan ta'eef. Namoonni faarfannaa kana faarfatan akkamitti faarfatan kaaffee ta'anii faarfatan miti yookiis bashannanaa miti. Imimmaanidha wantichi. Rakkina gurguddaa keessatti beela gurguddaa keessatti waan halli gidduutti faarfannaan akkas mi'aawu kun kan dhufu. An dhugaa dubbachuuf faarfannaa lafan dhufeen beekaa jedhu namni ittiin eebbifamne jira jedhee yaadu. Daa'imummaa keenyatti qabee ani yeroo garaa isteejii garaa irratti illee faarfannaa kiiboordiidhaan si wajjin tajaajilaa nan ture nan beeka. Sirriitti gadi fageesseen si beeka. Ani waan mucaa kanaaf eeyyamteeti akka kanatti akka hojjetamu jettee wayinatti fakkaateetiin baay'ee gadda guddaa keessa seenee ture. Haa ta'uyyuu malee mee faarfannaa kanallee faarfannaa lafan dhufeen beekaa yeroo hojjette baay'ee haala ulfaataa keessatti akka hojjette illee isteejii garaa irratti yeroo dubbattu iddoo tokkotti yeroo haasoftu dhageen jira. Mee daawwattoonni keenyillee faarfannaa kana faarfannaa lafan dhufeen beekaa mee haala kamiin faarfannaa kana ati kan hojjechuu dandeesse? Faarfannaa kana haalli nani ittiin hojjedhe baay'ee dheerata. Istiriin isaan dheerata. Gabaabsee yoon sii kaasuudhaa barbaade waldaa keessatti lafa kanan ciisu madaabaraarran ciisa. Wanti nyaatamu wanti dhugamu hin jiru. Silas ofuma isaa soomaaf sagada waan ta'eef wanti nyaatamu waan hin jirreef guyyaa guutuu Waaqayyoon kadhataa oolla. Namoonni jiru na wajjiniin ijoolleen lamaan tokko jiru. Haala namatti tolee haala uffatamee haala nyaatamu keessatti miti wantichi kan dhufe. Himimmaan guddaadhaan Waaqayyoo lafa namni dhaquu hin dandeenyetti dhufeetu faarfannaa kana kan gara koo fide. Ergii sanaati isteejii irratti bahee kana dubbachuu jalqabe malee faarfannichi dhossaatti kan dhufe. Baay'ee faarfannoon akkasii kun akkamitti dhufu faarfannaan baay'ee keessa namaatiin banne kun kan ji'a tokko torbee lama duwwaa nama fiisisee nama dudduubaan deebine kun yeroo hundumaa kan sammuu namaa keessaa nama rukutu kun akkamitti dhufeettee yoo qoratteeti in argatta. Akkaataan itti dhufe akkaataa rakkinaan miicamuudhaan rakkuna gurguddaadhaan faarfannoonni kan dhufe yeroo baay'ee jechaadha.
Ani haala mijataa keessatti miti faarfannaa kana kan Waaqayyo natti kenne haala rakkisaa fi haala gadi bu'aa keessatti iddoo namni nama laaluu hin dandeenyettidha Waaqayyo kan na fide jechuudha. Gabaabsee isa kana yoon dubbachuudha barbaadu Waaqayyo faarfannaa sana gaafa inni natti kennee ka'u isaa booda Waaqayyo achi keessaa na baase akkan nyaadhee bulu nan ta'e akkan jiraadhu nan ta'e. Wanti barbaade yoo dhufe har'a manatti hin dhaga'amu maaliif beeka hunduma isaayyuu waan ta'eef. Yeroo sana keessatti har'as rakkannee faarfannaa baasuu qabnaa yoo jenne rakkannee faarfannaa baasuu qabna. Yeroo sana rakkinni yeroo sana ture sun har'as jiraachuu qabaa yoo jenne rakkinni yeroo sanaa jiraachuu hin qabu. Jilbisuun garuu jiraachuu qaba. Uffattee sitti toles bashannantes waan barbaades gadi Yesuusiif gadi jettee sagalee Waaqayyoo dubbistee jilbifachuun garuu dirqama si ta'a. Yoo jilbifatte duwwaadha kun kan dhufu. Rakkinni sun iyyuu sirra hin ga'iin habadu rakkinni ammayyuu. Dhuguma namni kamuu rakkatee faarfannaa faarfachuu qaba kan jedhu sammuun akkasii jira yoo ta'e dogoggoreera inni kun jechuudha. Jilbi Yesuusiif hin jilbifanne irrayyuu faarfachuu hin qabu. Dhibban sitti maali? Jilba keessa jira wanti hundumtuu jechaadha. Kanaaf faarfannaa namaa wajjin rakkachuurra wajjin mataa dhukkubsachuurra jilbiiffatanii Yesuus irraa fudhachuun baay'ee salphata. Inni arjaadha waan ta'eef. Kan biraan ergaa isa dhumaa dabarsuu kan hin barbaadu warra muuziqeessitoota istiidiyoo keessaa kan hojjetan. Faarfannaa nama tokko namni qabatee gara keessan gaafa dhufu. Faarfannaa kana dhaga'een beeka miidiyaa irratti. Namichi kun siif eeyyameera moo hin eeyyamne kan jedhu nama sana gaafachuun dirqama keessani. Hamma kana hin taanetti horiidhuma keessaan laaltanii waanuma sanitti tole muuziqaa hojjettanii gadi baastanii hawaasa duchisiisuuni barbaachisaa natti hin fakkaatu. Lammaffaan miidhamni inni guddaan kan keessan. Faarfannaa namaa maaliif akkas gootaa? Yeroo namoonni isinirratti dubbatan kana waan gaarii hin ta'u. Faarfannaa namaa yeroo namni fidee isinitti dhufu. Faarfannaa eebaluu kana riimiksi gochuu dhufe yeroo namni jedhee faarfannaa fidee dhufu no. Kun faarfannaa eebaluu hojjetee gadhiiseera waan ta'eef lammaffaa hojjetamuun hin barbaachisu jechuu danda'u qabdu. Faarfannaa haaraa mataasaaf namichi fidee si hojjisiisuu qaba. Faarfataadha kan ittiin jechuu dandeenyus afaan guuttannee isa kanadha. Hamma kana hin taanetti faarfannaa namaa fudhatee istiidiyoo dhaqee ani faarfataadha jechuun hin danda'amu. Faarfannaa kanaan dura hojjetameeru baasee istiidiyoon barbaachisu jechuudha. Hin barbaachisu. Dhibbaan barbaachisu. Maaliif barbaachisa? Ittiin waaqeffachuu danda'a. Live worship isa sila jennee kaasne. Ittiin waaqeffachuu danda'a. Kanaachi kiliipii godhee baasuu hin danda'u. Kuni mataa isaatii akka biraadha beektaa. Kanaaf warri istiidiyoo warri muuziqeessitoonni Waaqayyo yoo isin gargaare isa kanarratti hojjedha. Lakkiin barbaannu abbumti barbaade dhufee dhuma nu biratti waan barbaade hojjettanii miidhaan isaa booda deemee kanuma keessan akka ta'e natti mul'ata. Faarfataa baay'een amma dammaqeera. Akka durii miti. Maaliif waanuma barbaadan godhanii humantanaa faarfannaa eebeluu tokko eebeluu akkas godhee isteejii gubbaarratti iyyuu namni no jechuu jalqabeera. Faarfannaa nama gaafate ija walii gadi jallistee intinaa jettu no faarfannichi akkas hin turre maal saba siin jedhama nama biraa miti saba. Kanaaf of eeggadhaa. Dubbiin nuti dubbannu gochi nuti goonu wanti nuti agarsiifnu waan hafuuraati. Sirba miti yookiin waa biraa miti. Waan hafuuraati waan ta'eef of eeggadhaati akka nama amanaa tokkotti akka nama kiristaana tokkotti. Akka nama waldaa qabu tokkotti faarfataa baay'ee nama yeroo ammaa kana Waaqayyo nu gargaaree karaa dambalii faarfannaa kanaan gara waldaatti siqe malee baay'een isaa haaluma jira. Waldaa kun qabu jechaadha. Akka nama waldaadhaaf abbumamuu tokkotti wanti nuti goonu waanuma gaarii tokko ta'uu qaba. Kanaaf adaraa keessan muuziqeessitoonni. Akkasuma faarfattoonni faarfannaa namaa riimiiksi gochaa jirtan kuni adaraa keessan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadhaa irraa qusadhaame jechuu barbaadeera. Yaadni ani obboleettii kanaaf qabu kaka'umsatti qabduu fi Waaqayyoo si haa eebbisu guddaa ayyaana Waaqayyo sirra kaa'eera. Ayyaana sirra kaa'e kana garuu itti fayyadamuu qabdaati mataa keetiin koppii otoo hin ta'in orjinaala Waaqayyo waaqarra siilaateen itti fayyadamuun dirqama jedhee yaada. Kan biraan dhiifamaa kan jedhamu tokko jira. Dhiifamni kuni wantichi hawaasa gurra hawaasaa keessa jira waan ta'eef hawaasa kana dhiifama gaafadhu. Waaqayyoonis waa'ee akkite hin qabdu. Anis already faarfannaan kun gurra hawaasaa keessa jira waan ta'eef waan nagoote hin qabdu. Garuu qabiyyee faarfannichaa waan balleessiteef hawaasa kana dhiifama gaafachuun baay'ee dirqama jedhee yaada. Miidiyaa tarii. Miidiyaa kanarrattis haa ta'u miidiyaa biraarratti hawaasa kana dhiifama akka itti gaafattuun si gaafadha. Ani karaa kootiin sitti hin qabamne dhugaa dubbachuudhaaf waan asitti qabame hin qabu. Ani tajaajilaadha waan ta'eef. Kanaaf gara fuulduraatti ofirratti hojjechuun dirqama jedheen yaada. Mataa kee irratti hojjedhu, faarfannaa mataa kee irratti hojjedhu, iskeelii kanaan faarfannaa kee hojjedhu.
waaqayyo si gargaara jedhee yaada. Kan biraa waa'ee muuziqaa kuni mayyaa'u qaba muuziqaan kuni kanadha waan hin beekneef warra jettanii thank you. No hin beeknu. Isin immoo warra beektanii indoo sirriitti nu barsiisuu qabdu jedhee yaadani. Baatanii muuziqaan kuni kana jedhama. Nu amma faarfannaan nu dhufa. Garuma istiidiyoo dhannee hojjenna malee baay'een beeknu. Anama koomentii na dubbisa jalatti ilaalee jechuudha yeroo isaan barreessanii hin beektanii malee baay'een isaa namootuma waa'ee muuziqaa hin beekneeti an dhugaa dubbachuuf yeroo 3-4 wajjin tajaajila isteejii irratti si taphachaa ture faarfannaan kun tizitaa maayinariidha haa ta'u malee afaan oromootiin itti faarfatamee hin beeku faarfannaa nama kanaan dura haala bareedaan faarfannaa hojjetame garuu tizita maaneriidhaan yeroo hojjetamu akka faarfannaan kun jibbamudha kan inni taasisu kanaaf dubbachaa kan turre jechuudha mee abbaan faarfannaa moo maal jedhaneeti kan isin asitti affeeruu barbaanne isuma kanallee gaddeebi'anii abbaan faarfannaa waaqayyoo dhadhanii bira darbu koomentii godhanii karaa kam akka dhufeessa jedhuuf sila dubbatteetta wanti hafee hoo jiraate daqiiqaa muraasa sii kennaa asumarraan waan ittiin xumurtu akkasumas muuziqeessitootaaf akkasumas faarfattootaa yeroo ammaa kana kennaa qabaataniillee sooshaal miidiyaa kan hin argine baay'een isaanii jiru yeroo ammaa kana garuu namoonni baay'een faarfannaan nama amma bahee eerfoonii dhaggeeffachuudhaani sa'aatii 1-2 keessatti istiidiyoo deemuudhaan kan isaan akkasitti faarfannaa hojjechaa sayyuu seeraan yoo qindaa'ee hojjetame bareedaa ta'etu jiru irraa kaachisamaadha kan hin jiraatu kanaaf akkam jetta isa kanarratti akka yaada keetti akka faarfataa tokkotti dhaloonni amma kana dhufaa jiran kun utuu maal godhanii gaariidha itti yaadda. Faarfannaa mataa isaanii utuu faarfatanii gaariidhaan jedha. Malee kan namaatiin hin deeminaa jechuudha. Hin adeemsisu isaan iyyuu hin ga'u maaliif wanti nama laga nama hin ceesisu amma jetteedhuma yaalteedhuma galta malee waan si butu hin qabu garuu kan mataa keetii yoo ta'e gaariis haa ta'u waan barbaade iyyuu haa ta'u. Kan mataa keeti. Kan namaa irratti waa tokko jechuun qabdu. Amma koomentii baay'een isaanii kanaan dubbisaa ture. No rakkoon qabu inni kun rakkoon qabu. Rakkoo maaliif dhabaa? Rakkoo qaba. Faarfannaan namaa rakkoo qaba. Faarfannaan kan waaqayyooti. Dhugaadha kan waaqayyooti. Isa kana namni morma hin jiru garuu qabiyyee faarfannichaa yoo bade hunduma keenyatti dhaga'ama. Amma ana caalaa kan iyye eenyudha? Hawaasa kanadha. Hawaasi kun iyyi jechuun immoo ani callisuu waa hin dandeenyeef maaliif callistaa hawaasa akkasii yaa jira namoonni gaafa isaanii iyyanii waa dubbadhuu laayidhee dhufe malee ergi hawaasni qabeenya isaatiif falmatee ana dubbachuun irra jiraatu ture. Kanaaf mee kanuma keessaniin anuma keessaniin waaqayyo sinaa gargaaruun jedha kan namaa dhiisaa lafuma godhaa kan namaa laga nama hin ceessu. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa boleessi keenyi faarfataa Dirribaa Dinquu waan baay'ee nu hubachiisee jira jechuudha. Egaa walumaa galatti dhaloonni amma riimiksii hojjechaa jirtan akkasumas riimiksii hojjechuuf gara fuulduraatti itti yaadaa jirtan utuu faarfannaa dhuunfaa keessanii hojjettanii baay'ee gaariidha. Akkasuma immoo lakki ani sagalee qofa nan qaba. Garuu faarfannaa hin qabu. Riimiksii kana immoo hojjechuu hin qaba yoo jettanii yaaddan immoo utuu irraan kaachisiin jechuudha. Bareechitanii achuutuun qabiyyoo hojjettanii baay'ee bareedaadha akka kootte jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu utuu faarfannaa dhuunfaa keessanii hojjettanii baay'ee tokko gaariidha. Kan biraan ammoo wanta nuti dubbatiin bira darbee fakkeenyaaf remix kan jedhamu kun remix live worship kan jedhamu kana baay'ata miti deema live worship remix waan jedhamu kana baay'ata. Mee abbaa faarfannichaa duraan dursa haasofsiisaa warra akkas gootan. Mee akkana hojjechuun barbaade fedha keetii utuun hojjedhee maal sitti fakkaata? Inni biratti immoo argame mee gaafa faarfannicha hojjedhu tarii wandoo goggoree na sirreessita jennee yoo akkasitti hojjenne rakkoo maalii qaba? Namichi isuma miidiyaa irratti ol ba'eedhuma akkas ta'uu arga malee waan isaa hin beeku namichi. Yoo xiqqaate namichi kun eeyyamsiifamuudhuma qaba. Akkuma amma maaliif callistaa bahee dubbadhu naam jettan kana hawaasni kun dhugummaa isaa beeka waan ta'eef mee namicha haasofsiisaa warri live worship kana hojjettan iyyuu abbuma faarfannaa sana abbaa faarfannaa sana haasofsiisuun dirqama waan ta'eef mee isaa haasofsiisaa isin jechuu barbaada callistaniidhuma waanuma isinitti fakkaateen godhinaa waaqayyo sinaa eebbisuu baay'ee isin jaallannaa galatooma. Asumarraan waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisuu torban keessummaa biraadhaan walitti deebinaa eebbifama.